baay'een isaanii adda isaanii ibiddaaf kennanii akkanarra iddoo kanatti biyya kanatti deebi'ee illee gara biyya kiyyaatti jiraadhee maatii kiyya walitti nama kan warra lubbuudhaan hin jirre warra aarsanuu ta'an ofii dukkanatti galanii nuuf ifa ta'an yaadannoo isaaniitiif kana barbaada. Jijjiiramni biyya kana keessatti dhufe tokko lama miti maaliif guutumaan guututti yoo dubbanne har'a uummanni biyya kana keessa jiru ala bahee mootummaa akka barbaadetti balaaleffachuu bakka irra ga'ee jira. Akka barbaadetti dubbachuu danda'ee jira uummanni keenya. Kiyyatti deebi'ee qabxiiwwan kana ofii kiyyaafis biyya kiyyaafis uummata kiyyaafis akkan galmeessu abdiin qaba. Guyyaan kun maaliif akka dhufu yaadere maaliif yaade ilmi namaa dhiigni isaatti dhangalaasee yookaan immoo qabsootti kan bubba'e lafatti balleessu miti. Joortee allaattii reefi lafa akka jedhan sana deemtee kan dhiiga ilmaan Oromoo yookaan immoo mootummaan cunqursituu kufuun ishii kan jiru kun ifa. Kanaafuu akka guyyaan kun kana ta'u eegeen ture garuu guyyaan isaa har'aa boru ta'uusaa guyyaa isaa yoom akka ta'e sirriitti hin beeku. Akkan deebi'ee odoo lubbuu qabu kan biyya abbaa kiyyaatti galu ifaan ifattan beekaa ture jechaadha. Kan uummanni na jaalateef baraan ani atileetii ta'e yookaan immoo baraan nama ispoortii ta'e tokkoof na jaalatanii yookaan immoo baraan nama siyaasa ta'e miti ogummaa kiyya kanatti fayyadamee qabsoo isaanii addunyaatti akka argitu akka hin beekamtummaa godhatu balaan ispoortii balaan nama ispoortii ta'ee fi anan dabarsee agarsiisuu danda'e. Kanaafuu gara siyaasaa odoo hin ta'in umuriin kiyya nama siyaasaatiif ga'e miti maaliif amanii qabsoodhumarraa dandeettii qabu baay'ee dargaggeessa nama sirriitti kana boodallee qabxii biyya kanaaf galmeessuu danda'u waan ta'eef tireeningii koo shaakala koo seeraan hojjedhee gara ogummaa koo duraan itti deebi'uun barbaada jechaadha. Kanaafuu ammatti ani wanti siyaasa seenuudhaaf kaayyoo akkasiis waan baay'ee qabu miti.